jibbi jibbaan immoo atamuu isa jedhu jechuudha. Maaliif jibbi jibbaan immoo atamu jibbi gaarummaadhaan immoo atama. Yeroo baay'ee nama nu miidhe tokko miidhu faariifannaa garuu gaarummaan deebisuuf irra caala. Maaliif guyyaa tokko mo'achuu waan hin oolleef. Kanaaf jibbi jibbaan hin badu gaarummaadhaan garuu immoo atama. Nama yeroo baay'ee waa'ee keenya waa'ee badaa haasa'u immoo gaarummaa isaa faarsuu qabna. Maaliif guyyaa tokko mo'achuun keenya waan hin oolleef. Kanaaf jibba jibbaan dhabamsiisuu yaalurra jibba gaarummaadhaan dhabamsiisuu yaalutu irra filatamaadha. Maaliif guyyaa tokko ni mo'atama waan ta'eef. Gaarummaan waan kamiyyuu mo'achuu waan danda'uuf jechuudha. Jibbi garuu jibbaanoo jalqabdee daangallee hin qabu uma isaallee nagartu maaliif hin qaxxala waan ta'eef. Ashama harka funee akkam jirtan nagaa keessanii nagaa godha galata waaqayyo nageenya nuuf kee ture simbirallee ajiraatu akkam turtan akkam saa kana geessa anoo nagaa godha rabbittaa tolu namoonni chaanala kana faarataatan subscribe like gochuun na jajjabeessa namoonni maatii koo turtan immoo isinillee baga nagaa na eegdan like gochuudhaan yaada keessan komentii jalatti naaf qooduu hin dagatinaa isinin jedha yaada akkas jedhu qabadee dhufe har'a of tahanii jiraachuun eenyuun olitti nama boonsa isaa jedhudha jechuudha. Fakkeenyaaf of tahanii jiraachuu jechuun namni tokko of tahee jiraachuu yoo jennu fakkeenya tokko malee jechuudha. Maaliif fakkeenya namarraa fuune tokko malee of taanee oftummaa keenyan waan qabnutti boonneetu iyyuu jiraachuu jechuudha. Maaliif gizee tokko yaanni keenya nama ollaa irratti illee haa ta'u keenya irratti illee haa ta'u karoora keenya daganneetiin sa'aatiin itti karoora yaa keenya sana qabannee yookaan fakkeenya nama sanaa jiraachuudhaaf yaaluu hin jira jechuudha. Garuu wanti amma akka fakkeessanii jiraachuu namaa gaditti nama buusuu hin jiru. Sababiin isaas namni tokko irratti ilaallee fakkeenya nama sanaa jiraanna yoo jenne jireenya baay'ee gadi bu'aa tokko yookaan jireenya namaa gadi tokko kan nuti jiraannu jechuudha. Yeroo kamiyyuu jijjiiramuu hin dandeenyu bakka kalee sana jechuudha. Kanaaf of tahanii jiraachuun immoo namni tokko fakkeenya nama tokko malee of tahee jiraachuu waan qabutti maaliif abalu waan nawukkeedha dirqama makiina bitee faanii makiina sana bituun nan ilaallatu. Namni biraa dirqama uffata gaarii yoo jijjiirate uffata sana jijjiiruu nan barbaachisu. Maaliif ani oftummaa kooti yookaan of tahee jira waa dheewoon jedhee maaliif fakkeenya nama tokkooti malee bakka kan fakkeenya nama tokkootiin adda ta'e jiraachuu qabaachuudha. Maaliif wanti kamiyyuu nama wal fakkaatee naaf hin kennamne. Namni kamiyyuu gaafa uumamu bakka of ta'ee waa guutuu qaba. Akkuma nama sana qaama guutuu qaba waan ta'eef of ta'ee jiraachuu qaba innillee jechuudha. Maaliif gizee tokko namarratti ilaallee abaluu akka abaluu kanatti waan akka kanaa kana osoo argadhe jennee wanta uumamaallee gizee namarratti ilaalleetiyyuu waan uumamaatiin jennu hin jira jechuudha. Maaliif ati inni sun nama bareedaa haa ta'u inni sun ati mooyyuu nama fokkisaa yoo taate inni sun si ibsa malee nama sanaan ibsu. Maaliif kan si kenname sun eenyuun olitti nama kamii olitti waan kamii olitti iyyuu akka siif kenname bari. Maaliif siif kenname si ibsa eenyummaan kee sun jechuudha. Kan nama biraa sun illee nama biraa sana ibsaa jechuudha. Si ibsuu hin danda'u eenyummaan nama biraa sun jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee ofittummaa yookaan of ta'uu keenya dhiisnitti karoora nama biraatirra deemna jechuudha. Inni sun immoo maal nu godha duubatti nu gata malee nu tarkaanfachiisu akka gara fuulduraatti jechuudha. Kanaaf of taanee jiraachuu qabna. Akkuma nama kamiiyyuu waan kamiyyuu ulaagaalee waan ilma namaatii kennamu waaqayyo guutee nu kenne waan ta'eef fayyaa qabna, harka qabna, miila qabna. Bakka qabnu sanatti of taanee jiraachuu qabna. Nutis akkuma nama kamii dalagatee nama jijjiiramuu danda'u nama uffata bareedaa bitee uffachuu danda'udha jechuudha. Kanaaf achirratti dursinee maal hubachuu qabna wanti nu kenname sun eenyuun olitti yookaan uumamni keenya suni nama kamii olitti akka nu kenname baruu qabna. Maaliif uumamni anaa kenname nama biraatii kennamuu hin danda'u. Kanaaf namni of ta'ee jiraachuu kan qabu kolfa namni tokko kolfe fakkeenya nama sanaa kolfuun hin danda'amu eenyummaaf iyyuu jechuudha. Maaliif nama sanaaf kenname inni sun. Yeroo tokko abaluu akkamitti bareedaa abaluu mataa dheeraa kana qaba osoo mataa akkasaa kana naa kenne sa'aatiin itti jennu hin jira darbee. Maaliif
inni sun nama sanaa kenname anallee kan naa kenname suni anumaaf kenname waan ta'eef eenyummaa koo anuma ibsa jechuudha. Kanaaf waan an qabu sana irratti booneetiyyuu of ta'ee jiraachuu qaba anillee. Eenyuun olitti akka nama kamiin olittiyyuu waan nama tokkoof kenname anillee akkan qabu eenyuun olitti illee nama sana dhaaluu akkan danda'u beekuu qaba anillee. Maaliif eenyumtuyyuu wal fakkaatee hin uumamu. Adda addatti qaba jechuudha. Kanaaf of taanee jiraachuu qabna. Sababa hiriyaan koo uffata jijjiiruu hin qabu ani. Sababa hiriyaan koo makiinaa bituu hin qabu ani. Maaliif yoo dura karoora keessa kootii madde ta'e, yoo ilaalcha duraan keessa kootii madde ta'e nan bita. Garuu sababa ollaa kootii namni biteef, sababa namni suni waa tokko tarkaanfatee na bira darbeef anillee amma kana tarkaanfadhee bira darba jechuu hin qabnu fakkeenya. Yaada sammuu keenya keessa ba'e yoo ta'e, karoora keenya yoo ta'e, oolee bula malee nama sana bukkee amma namni suni waan guddaa bira gaheetillee gahuu hin dandeessa. Isa sana ta'uun immoo karoora isaa qabattee osoo hin taane of taatee karoora keetirraa kan sirraa madde ta'uu qaba jechuudha. Nama sanaan qixxaachuu gaafa barbaaddu karoora mataa keetii ta'uu qaba. Atillee akkuma nama sanaatti nama yaaduu danda'u, nama hojjechuu danda'udha, nama waan kamiyyuu dalaguu danda'u. Akka taate bari. Kanaaf yeroo baay'ee fakkeenya namaa jiraachuu ni hawwina. Inni sun duubatti nugata malee nun tarkaanfachiisu. Maaliif nuti anuma eenyummaan koo nama biraaf hiramuu hin danda'u beektanii, namummaa koo irratti qoodee nama biraa dabarsuu hin danda'u. Kan namaallee irraa fidachuu hin danda'u. Namni waan tokko bareedeef tokko fokkisee fi bareedina gabaabaanii bitachuu hin danda'ama, hin danda'amu. Maaliif sii kennamee jira? Inni sii kenname suni eenyuun olitti akka caaltu, eenyuma olitti akka sii kenname bari. Maaliif inni sus ibsa waan ta'eef. Kanaaf yeroo baay'ee isa namaa namni tarkaanfatee, isa waan namni waa tokko ilaalchan illee haa ta'u, gochaan illee haa ta'u, fakkeessinee jiraachuuf hizeen itti yaadnu hin jira. Wanni akka fakkeessinee jiraachuu dudduubatti nama hambisu hin jiru siruma. Kanaaf fakkeessinee jiraachuu irraa of haa baraarru. Maaliif har'allee borullee bakka jirru sana jirra waan ta'eef of taanee jiraachuu qabna. Eenyuun olitti akka nama kamiitiyyuu waan kamillee dalagnee, waan kamillee hojjenneetiyyuu bakka namni kan ga'e gahuu hin dandeenya waan ta'eef karoora namaatirra yoo deemu baanne, yoo ilaalcha nama biraa qabachuu baanne, of taanee ofittummaa keenya kan keessa keenya maddee yoo deemne wanti nama biraan hambisu hin jiru nama kamiyyuu jechuudha. Maaliifi of taatee yoo jiraatte eenyummaa keetiin boontaa, ofittummaa keetiin jirta waan ta'eef ittiin boonta waan hojjettu kamirrattu jechuudha. Garuu ilaalcha nama biraa yookaan fakkeenyummaa fidannee yoo kan deemnu ta'e, fakkeenyummaan suni nama sana ibsa malee nun ibsu. Maaliif kan keessa keenya bahee miti, kan nurraa madde miti, namarraa laallee waan ta'eef. Kanaaf waan hojjennu kamiyyuu kan sammuu keenya keessaa bahee ta'uu qaba. Gara fuulduraatti illee tarkaanfachuu yookaan eessaa akka kaanee boroo eessa ga'uu akka qabnu ofii keenyaan itti beekuu qabna. Sababa namni har'a tarkaanfatee inni mana fooqii ijaareef ani fooqii sana ijaaruu nan ilaallatu. Maaliif ani qabeenyuma ofii koo qabu isa gadi jiraadhus mana citaallee qabaadhu isuma sana si ibsa si beekte. Inni nama sanamammoo sana ibsa malee si ibsuu hin dandeessu taraa. Kanaaf of taanee jiraachuu baay'ee barbaachisaadha. Eenyuun olitti illee nama boonsa. Of taanee haa jiraannu. Maaliif fakkeenya nama tokko jiraannu? Nutis akkuma nama sana harka lama miila lama qabna. Hunduma isaayyuu kan Waaqayyo namaaf kennu kanneen qabna waan ta'eef nullee akkuma nama sana guutee nu kennee jira waan ta'eef kanaaf nuti illee of taanee haa jiraannu. Fakkeenya nama biraa jiraachuun nuuf inni laallatu tarumayyuu jechuudha. Maaliif karaa itti nama gata, boruutti nama tarkaanfachiisu waan ta'eef. Of taatee yoo jiraatte garuu eenyummaa keetti boontee yaada karaa sammuu kee keessaa baheen karoora keetirra waan deemtuuf borullee ofittummaa keettiin boonta. Of taatee jiraachuu keetti baay'ee gammadda jechuudha. Maaliif ni milkoofta waan ta'eef. Gaafa kan namaa qabattee deemtu sana garuu hin milkooftu. Maaliif namni suni guyyaadha gara guyyaatti yookaas sa'aatiidha gara sa'aatiitti jijjiiruu danda'a waan ta'eef. Ati immoo kan keessa keetiin hin baane waan ta'eef jijjiiruu hin dandeessu bakka sanatti. Maaliif karoora namaa sana qabattee deemta waan ta'eef. Kanaaf inni sun duubatti nu gata malee akka tarkaanfannu nu taasisu. Of taanee
maaliif akka nama kamiittiyyuu guutuu qabna waan taaneef nutillee eenyuun olitti akkuma nama kamiittiyyuu akka nama kam hunda caallu beekuu qabna jechuudha. Inni namaas waan nu ibsineef kanaaf of tahanii jiraachuun eenyuun olitti nama mul'isa.